nagabbisi seyeron suni oson simbe kinjira Ashama harkafuuni jirra jirtu hordoftoota chaanela Eebbisa Entertainment nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u yoo yaa jennee jirra harkafuuni egaa har'a gara biyya teenya duraatitti deebi'aa jirra dura Itoophiyaan qilleensi Itoophiyaan qorra waan ta'eef baay'ee tokko na gurraachessee ture har'a mana miidhaginaa seenee akkanatti miidhagsee bahee jechaadha baay'ee namatti tolu miidhaginni kun egaa mana saalonii seenee dhadhaa dibadhee nyaara koo sirreeffadhee kinoo mushurraa sanii fakkaadheen gadi dhufaa jira ka tun immoo hiriyoota tiyyaa sitti booletti na simatattu achumaan gara mana kufeerii nageessanii nami miidhagsan siniin jedha dhugaa akkamitti namatti tola dhadhaa dibatanii qayyachuun waa baay'ee tokko namatti tola dhugaa Itoophiyaan garuu in qorraa si gurraachessa amma sitti ijoolleen kun lamaan dhufanii na simatanii achumaan fuula kiyya na laalanii ani waan gurraachadhee fi na fuudhanii kallattumaan gara mana qayyaa nageessan jechaadha amma deemnee mee amma viidiyoo kana haga dhumaan hordofaati mana qayyaa gizee seenne akkamitti akka qayyatanii sinitti himna mana miidhaginaa kana barbaadan mana Saalii Yaasiin dhuftanii qayyachuu dandeessan jechaadha warroonni Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaadiin keessa jirtanii bifa kanaan qayyattanii miidhagdanii fuulli keessan qilleensa sin jijjiirame dhadhaas akkanatti dibattanii dhuftan jechaadha fuula keessanis wanta isinii dibamaa sana booda beautiful yookiin Mona Lisa tana taatanii baatan jechaadha namoonni ni barbaanna hin dibanna dhufne jettan yoo jiraate lakkoofsa isinii maxxansinaa dhuftanii akkanatti qayyattanii mataa keessan dibattanii bareeddanii deemuu dandeessan jechaadha baay'ee namatti tola sammuun keessan ursin dhukkubuudhaan keessatti ijoolleen biyyarraas biyya kana dhuftanii turtanii dhadhaa yoon arganne mataan keessa yeroo dheeraa goggogee akkasitti sin ture bifa kanaan dibattanii miidhagdanii gadi baatu jechaadha akka isinitti tole jechaadha misaajiin kinoo akkanatti isinii godhama jalaan aarri jira mataa keessan immoo misaajii isinii godhan dhadhaan gadi seena keessa jechaadha bifa kanaan misaajii naaf godhaa jiru baay'ee tokko sammuun keessan illee raahaa argata bakka misaajii godhanii jala aarrisi keessa ol yaa'e bakka dhanni kee namoonni miidhama garaagaraa qabdan miidhama dugdaa hojii yeroo dheeraa dhaabbattan hojjettanii dadhabina nafa keessanii yoo jiraate isa akkanatti qayyattanii jala godhameetoo mataa keessan immoo dhadhaan itti godhamee misaajii akkasitti isiniif godhamee bareeddanii deemtan jechaadha hordoftoota keenya bakka baay'ee tokko sammuu boqonnaa sii kenna ani Itoophiyaa galee qilleensi Itoophiyaa amma fakkeenya namoonni tokko qorri garaa isi seenee garaa simboo kossa ta'e akkasumas bakka waa baay'eetu jiraame sammuu keessan firii sin godha akkanatti qal'ainu amma guma kanatti ogummaan misaajii godhee geesse deeffadhe kinoo akkatti bareedeen jira aarri isaa kun immoo fuula keessan illee xiqqoo sin dhahe baay'ee gaariidha jechaadha fuulli keessan illee miidhagaa nafti keessan illee wazii godhata qilleensi Itoophiyaa nama daariqeessa nama daalacheessa kanaafuu baay'ee tokko namatti tola siniin jedha uummata qashtii mana Saalii Yaasiin dhuftanii miidhaguu dandeessanii namoonni ni barbaanna akkamitti ishiidha wal qunnamuu barbaanna jettan immoo lakkoofsa ishii sinii kaa description box jalatti lakkoofsa isinii barreessa lakkoofsa barbaadanii warroon immoo chaanela keenya faarawwataa ta'an share subscribe gochuu hin irraanfatinaa viidiyoo adda addaa hojjenna amma Mona Lisa fakkaannee waan dhufneef viidiyoo garaagaraa hojjenne isin qaqqabsiisna chaanelli kun chaanela keessanii galatooma